birrii qabna jettee akka barbaanne itti isaa gurraacha rakkataa fakkaata uffata isaa argattanii maal beetanii qacamii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleewwan akkam jirtan har'a akkuma viidiyoo mata duree itti agartan dubbii ijoo afur mooshanni isinii qabadhee dhufe waan barbaachisaadha. Obboleewwan kiyya garii isa barumsarraa fudhattanu garii isa akkaataa itti rabbiin ilma namaa kana guddise beekumsarraa fudhannee akkamitti guddanna garii ammoo taarika rabbiin hojjate tokko tokkoon adda isinii baasee isinii hima. Tokkoffaa waa himu caayisaa jedhe isan isinii hima mata duree itti agartaniitu. Lamma inni mucaan kun akkamitti akkas ta'e rabbiin waan tokkittiidhaan jireenya kee akka jijjiiraa jechuudha. Shuf birrii isin halkanii guyyaa cinqabtanuuf rabbiin daqiiqaa tokkotti jijjiiruun isinitti hima. Lammata ammoo muciyyoon shamarratti asirratti agartanu kuni birrii barbaachan numne birriin barbaadu birriin an gargaarina birrii qabna jettee akka barbaanne ammoo waan isin barbaaddu isinitti hima. Sheer godhaa fi ishiidha ammoo waan isin barbaaddu isinitti hima birrii miti diqa birriin seenaa. Isa ittaanu ammoo paaspoortii amma asirratti agartanu kana namni birrii 200,000 baasanii isa kana waa tokko lama marrajaa isinii kenna. Sheer godhaa miliyoon dirribaa'oo amma erga qabame akkami kana isiniif hima. Sheer godhaa amma taphaan gizee akkana jalqaba dhuftanii viidiyoo kiyya laayik gootanii achumaan nama bira ga'uu eegala. Laayik gootanii nama bira ga'uu eegala. Namni 3 laalee 3 laayik godhaa. 4 laalee miti 4 laayik godhaa. Inni kun isin dhukkuba. Yoo kompiitara qabaattan kompiitaraan laayik godhaa. Yoo bilbila qabaattan bilbilaan laayik godhaa. Sheerii gochuun immoo baattanii hin deeminaa. Sheeruma namatti laal of akkama gootanii bakka sheer jettu xuxxee nama bira dhaqa. Aya yoommoo an kan isinii ta'u ta'e yoo kan gaarii isinii dabarsaaru ta'e yoo isiniif quuqama qabu ta'e immoo sabiskiraayib godhaa. Kun kadhaan barbaadan niisaa. Assalaamu alaikum. Akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota karaa YouTube channel kiyyaatiin hordoftan haasaan dheeresse miti. Dhiisama bakka. Dhiisee gamoo viidiyootti dabarfadha qaxxataa. Viidiyoo mucaa kana dhaggeeffanname. Qabaratti mucaan kun Albarat jedhama maqaan isaa. Albarat lammii Gaanaati. Ilkaan isaa cabaadha. Bifti isaa gurraacha. Rakkataa fakkaata. Uffata isaa argattanii miti. Inni mucaan Albarat jedhamu kun kan amma leengedda otuu boohuu kolfe sun rabbiin akkasumaan jireenya isaa jijjiire. Mucaan kun pilaanpileetii bittee fi dhuftee haati nyaata deedhanii. Pilaanpileetii fiddee bittee fi finnaan nyaata deetuma wayii fakkeenyaaf ijoollee sabiyyoo waan markaa fuuchuu iddee boosunuu pilaanpileetii fidee nyaata biraa diizaayinatti fakkaata akka yaadutti yaadaa miti akka dhageetti. Yaani namarraa dhagahama miti de. Erga akkas ta'ee erga nyaata kana didee adaadaan isaa immoo bira dhaabbattee wanna ta'e ofii lafiitii qabde. Jennaan mucaan kun kolfe boo'icha. Jedhee boo'aru dhiisee jedhee kolfe jechuudha. Agartanii dubbii alaa inni kolfuu namichi qarrase kun immoo eessumni isaa callumeetuma qarrase zimmi jedhe yaani tiktookii irra gadhiisaa namni naaf halaaluu waan akkasiiti miti. Namni naaf halaaluu fi miti tiktookii irra gadhiisaa fi miti. Qarrase erga qarrasee ka'ee namtichi kun bilbila sana gurgurate. Eessumni isaa erga qarrasee ka'ee bilbila sana gurgurate. Bilbila sana gurguratee namtichi bilbila itti bite kun ammoo erga walii galanii bitee ka'ee otuma bilbila isaa keessa akkasuma deddeemuu isa kana arge mucaa kana. Argee isaan jedhee ka'ee jedhu zimmeetuma gadhiise. Kolfee ofii isaatii nama kolfiisa gurbaan ilkaan cabaadhaa. Caallumeetuma ta'a namna kanaa kun durii adeemsa hiyyummaa isaan beektamni namna kanaa kun taa'ee boohaa midhiifama bilbila wayiin kaasame. Beeloo. Viidiyoo waraabaa jira Habibi. Boodan si deebisa. Erga akkas jedhee booda erga kolfa isaa kana jedhee gadhiise.
TikTok irra algadhiisu shuf hojii rabbii TikTok irra algadhiise jedhu TikTok dhuma isaa qofarratti inni bara TikTok guddaa miti zimmi jedheetuma bakka zimmeetuma post godhe nama miliyoona 300 ol tulaale TikTok isaa qofarratti miliyoona 300 ol tulaale namni TikTok namichaa qofarratti erga sanaa share godhatee namni meeqa kanaa YouTube hojjete namni meeqa kanaa beeksisa hojjete namni meeqa kanaa wanni inni hin godhin jiru addunyaara namni biyyee dulaale shuf waan gaarii miti erga beesna agarsiisu viidiyoo isaa waan gaarii miti bar asuma ni bo'ela bakki inni keessan galin hin jiru gurbaan kun viidiyoo inni keessatti ediitiin godhin hin jiru warroonni hordoftoota gurguddaa bebbeekamaa qaban wanni jarri hin godhin hin jiru viidiyoo kanaan gurbaan kun dhukkubsatee ala dhukkubsatee jedhu ila amma gaa viidiyoo ittaan wayii sin agarsiisa ila maatii isaa kun olaala. Alright guys, the name still remains Nana Bafo, the celebrity blogger. Never show Oma Brand to me. Never show Brand saying most of comic videos, I mean content creators will be on my video, I'm making video, short video. As we was selected for, and I'm young sir. My two men are Albert Fee. If you say, well, Liberian, where this, I'm sure Albert Ghanaian or Washington region here. Me personally, now first night thought so we same region. My Bible saying is in the Washington region here. This is Albert, and in Pachomo here, Lamio Tim is Albert Nana. On Neti. Yes, Albert Mamma or power there, but Omunti Fiabi. Albert Ewo on a mansion. I want it here. Now, I feel ya Munas. But one Avanjarati Nasa, Avangara he couldn't do Avankaniati, Tari, I can jack and epichono Juni. Mchanku Kenya bohe kasena tefa kadame wan Kenya ebicheno wochukone ke choko ta JDMB kon sana erkana mchankun TikToker riganan be kama way guddan video dhufe ala inni mchankun dhukkubsate obstacle galo taban inni fuula sara jijjiru kun dhukkuba erkana dhukkubsate mchankunin aadiin kun natti fakkaata Ake TikTok argana kun video warabe beekama wajjira video warabe akka dhukkubate erganne gashe torban tokkotti biyya jiraake birri miliyoona 10 qabu torban tokkitti shuf gurbaan kun addunyaatti beekama jira miti torban tokkitti China America hin qabu biyyoonni addunyaan Japan hin qabu Araban qabu Ethiopia hin qabu dinqisiifattonni isaa torban tokkitti birri miliyoona hedduu bosan torban tokkitti shobila nam tokko otuu miliyoona 10 kenne dhuguma hin danda'u otuu miliyoona tokko kenne dhuguma hin danda'u miti otuu miliyoona 5 kenne akkasitti tokkuma 500 kenne akkasitti yoo xiqqaate nam kun nam tokkittiin 100 fa birri Itoophiyaa 100 fa buufti betamne 100 fa birri 20 fa birri 50 fa 200 fa 500 jabdu kuma kenniti ammoo addunyaa kanatti beekamtii qabuun birri Jangan kau undi gue jireni sa jadi kofan Rabbin jireni haji jiri isanu ti konne ol dhaqne gad dhaqne haqa namaa bukeessine birri namaa nyaanne ofis abaarsimne birri namaa hanne ilma namaa boossifne waa tokko jijjiiramne hin jiru ilma namaa Rabbi akka jijjiiramni kun fagoosite boleewwan Erga kana jenne kan isaa akkasuma taa'u boodatti deebina kan gaazexeessaan haasofsiise boodatti deebina miliyoonni ribaa akkuma agartanii jirtanu to'annaa poolisii Finfinnee jala oolee qabamee jira poolisiin Finfinnee amma qorataa jiran kun immoo maayikiyyaa qoratamaa jira waan inni itti beekan mallee hin baramne mucaan kun qullaa deemuu uffata dhiiraa jabaa ta'ee paantii dubartii uffachuu akkuma negeda sinii jiru wanni inni hin godhin hin jiru wanni inni hin godhin waan baalage jedhame waan nama jibbisiisa jedhame waan namatti hin tolu jedhame wanni inni hin godhin jiru miliyoonni riba wanni inni godhe lafas qotee of qabbareera biyyoos nyaateera gogaajiidhaas uffateera waan ajaajaa harkaan qaqqabeera wanni inni hin godhin hin jiru komii ummataa dhiyaateen poolisiin qacam ammoo warri tiktookii Itoophiyaa jirtu akka barbaadde dolli gadi qalqal jechuuf eeggadha maaliif betani qacamiin qallaalee akka biyya biraati qacamiin Itoophiyaa jabaatee jira kanaaf of eeggadha waan biyya miidhuu hojjetina waan nama miidhuu hojjetina fagoon jira namni nan arguun jeena daqiiqaa tokkotti sirra bu'ame qacam godhama
Sigaleera miti kanaafuu akkasitti of sirreessuun gaariidha. Miliyoon diribaa poolisii Finfinnee Addis Ababaa jala oola jira jechuudha. Akkanatti godhanii jiran. Erga akka jennee booda mee mucattiin atti deebina. Namni nama taatanii nama gadditan daraa keessan viidiyoo kanaan duraan dabarsinaan siniin jedha. Gargaarsa guyyaa tokko fuula keessan dura dhaabbadheen beeku har'a garuu giddinatti taanaan dhufee fuula keessan dura dhaabbadheera jechuudha. Mucayyoon asirratti argitan kun anaaf maatii kiyya jechuudha. Bakki dhaloota ishee Wallagga Bahaa godinni ishee Naqqamtee aanaa Sibuu Siree jechuudha. Innaa mucayyoon kun kan isheen jiraachaa turte Saudi Arabiyaa keessa jechuudha. Erga biyyaa baate immoo waggaa 14 ol lakkoofsisteeti kan isheen jirtu jechuudha. Har'a borgaltii maatii nuti eeganii garuu immoo hin boqottee kan nuun jedhan jechuudha. Innaa amma maatiin nuyis kan barbaannu akka isheen biyyatti nu galtu qofaadha jechuudha. Biyyatti galuudhaaf immoo waciin barbaachisu sin jira haalattiin galmaatallee waan adda baasnee beeknu jiru jechuudha. Innaa namoonni nu gargaaruu dandeessan kamiyyuu waan dandeessaniin hadaraa keessan na bira dhaabbadhaa na gargaaraan siniin jedha. Maatiin illee jechuudha otoo isheen argin waggaa hedduu lakkoofsiseera reeffa ishee argee akka owwaallatuu fi waan dandeessan kamiyyuu na cina dhaabbadhaan siniin jedha hadaraa keessan. Ani dhuga guyyaa tokko gadi ba'ee sarrakkisee hin beeku har'a garuu giddinatti ta'ee dhaaban dhufe waan ta'eef hadaraa keessan waan dandeessaniin na gargaaraa siniin jedha. Inna maqaan ishee biyya yeroo jirtu yeroo sana kiristaana waan turtee fi Mulee Taaffasaadha kan isheen jedhamtu amma immoo Samiiraadha kan isheen jedhamtu jechuudha. Inna akkuma daa'ima gadameessa isheetti baatte kanatti kan isheen boqotte da'umsa jala geessee sababa isaa waan akkamiin akka isheen duute hin beeku dhugaa. Inna wanti nutti himame sin jiru garuu waan nu isinirraa barbaannu akka nu gargaartanii biyyatti nu galchitan qofaadha jechuudha. Lammata immoo namni isin gargaaruu danda'u mucaa Mubaarak jedhamu waan nuun jedhanii fi isatti illee hadaraa keessan nu iyyaa waan dandeessan kamiin na dura dhaabbadhaan siniin jedha. Yoo isin danda'amu baatee sheeriilee naa godhaan siniin jedha. Hadaraa keessan na gargaara hadaraa. Obboleewwan akkuma agartan mucattii kuni viidiyoo waraabdee mucattiin amma isin agartanu Saudi Arabiyaa keessa waggaa 14 erga maatii irraa baate waggaa 14 turte waggaa 14 kanatti tu maatii isiin argin tu wal dheebotanu hamma ulfaa mucattiin dahumsa irratti boqotte jedhani dahumsa irratti duute jedhani akkuma argaa jirtan obboleewwan kiyyaa ishiin ammoo isin jedhaa jirtu sheer naa godhaatii naa gargaaraati birrii mitila akka isin biyyatti galtu birriin jira wanti hundoo jireetti akka isin galtee maatii si du'aa si argee qofa owwaallatu reefki si akka biyyatti galu kana qofa dhaammattee kana qofaaf sheer godhaa na gargaaraa isiniin jette sheer gootan hin jedheta yaada obboleewwan isa ittaanutti yoo deebine paaspoortii lamaan asirra jiruuf viizaa asirra jiru kana akkuma argaa jirtan viizaan kun viizaa bilbila irratti idiitti godhame isuma immoo viizaa hin fakkaatu rabbiin ilma namaa kana keessatti oromoo keenya namni yoo waa barate waa wallaalu jedhama malee inni barate wallaalaa ta'e viizaa kana viizaa isinii baafna inni karaa onlaayiniitii nama waan beekne viizaa isinii baafna jedhanii viizaa kana ijoolleen itti ergatanii biyya biraa ta'anii paaspoortii sii baafna jedhanii paaspoortii idiitti godhanii akka paaspoortiin kun paaspoortii dhugumaatii miti wallahi paaspoortii idiitiiti yeroo hedduun viidiyoo irraa waraabee jira paaspoortii kana idiitti godhanii itti erganii achi kaanii viizaa kana bilbila irratti idiitti godhanii walirratti waan ta'e qaxabaa barbaadanii kana barri kan kanaa olii idiitti godha amma otuu birrii namaa nyaachuu barbaadatu haqa namaa feeneeti ummata isa waan akka hin fahamne kana ummata isa birrii isaa akka waan lafaa argetti namni gowwoomsu kana viizaa akka waan dhugaa bahee fakkeessanii idiitti gochuu qallaale amma kana akkasumatti cambirraanii akkuma argaa jirtan kanatti erganii birrii 150 galchan. Ammoo inni paaspoortii kaanii immoo birrii paaspoortii erga nyaatame kee shakkee dhufe na gaafannaan isa nyaatamte sana sadaqaa jedhee dhiisii jedhee tan dhowwee inni nyaatamne inni kun 150 nyaatame dhufee maal naan jedhee hadaraa naan jedhe birritti qofa naa deebisiisi qixxee fudhadhu naan jedhe 150 deebisiisiiti qixxee fudhadhu naan jedhe akkamittan deebisiisaan ganaa namaa wallolee silamaa itti ergi yaa obbolee bokii gadi raa of eeggadhaa. Viizaa maal biyya abbaa gadi gata jirta naman taaniti bari isaa biyya